liimiin nu kennama here isa kana lim of t power 4 minus 1 over t power 3 minus 1 when t tends to or approach to 1 idha. So 1 yoo galchinu here 1 yoo galchinu 1 minus power 4 yoo galchinu just 1 ta'eef 1 mata minus 1 over 1 minus 1 ta'a. Kanaafu maal inni 0 over 0 ta'a jechuudha. So kanaafu maal goona hima kana solve gochuudhaaf maal goona 0 over 0 waan dhufeef just it can't be our answer deebii keenya ta'uu hin danda'u. So kanaafu algebraic yookiin immoo simplify yookiin immoo waa wayii gochuu qabna jechuudha hima kana. So kanaafu jalqaba hima kan t power 4 minus 1 over what t 3 t raised to 3 minus 1 kan immoo simplify gochuu qabna jechuudha. Kana jechuun yommuu simplify goon kunin t square minus 1 times t square plus 1 wajji wal qixa. Inni jalaa kun immoo maal inni isa kam wajji wal qixa t minus 1 then what into t square plus t then it become plus 1 kana ta'a jechuudha. More ammas yommuu break goon hima kana yommuu break goon isa kana jechuudha t minus 1 times t just plus 1 then times t square plus 1 tara then over what over t minus 1 into t square plus t plus what 1 jechuudha. So kanaafu maal gochuu qabna hima kanneen here kanaafi kana cancel goona jechuudha. Yoo san kamtu nu hafe here himni nu hafe kamni t plus 1 then what t square what plus 1 over what t squared plus what t plus 1. So kanaaf lim wajjin lim as t approach to what 1 then t plus 1 times t square plus 1 over what t square plus t plus 1 if wajjina jechuudha. So kanaafu amma maal gochuudha hima kana jechuun simply lakkoofsuma qofa represent gochuudha. 1 yoo as buuf just 1 plus what 1 then 1 square yoo goon 1 dha 1 plus 1 over what here 1 square goon tokko ta'a plus tin 1 dha 1 buufna just 1 dha is equals to what here 1 2 ta'a here kun 2 ta'a then kunis maal ta'a 2 ta'a then 2 times 2 become 4 then 1 plus 1 plus 1 3. So himni keenya 3 over 4 ta'a jechuudha. Limiin kee kamaaliti lim of t power 4 minus what 1 over t cube minus 1 as t tends to what 1 jechuudha. Maal ta'a deebiin isaa is equals to 4 over 3 ta'a jechuudha.